Inshakinemo, inshakinere. Ulongar mabudola mama nahidaola. Durale sayambora ya kormako. Wala garra, wala garre tira wale sarko. Ashama ijoollee qashtii akkam nageenyi keessan badhaadha maarufaanaan jedhan baggara chaanaalii kanaa nagayaan dhuftan isin jecha arraantanas gaa akka kaleessa dheengaddaa viidiyoota hedduutti bohaarruttiin baranus ni qabadhe dhiyaadheen jira. Sirboota bara 2021 keessa artistootan afaan Oromoo jajjabduutiin gadhiisaman ilaalla arra. Raase barri barane baram barase. Raase barri barane. Ayyee viidiyootiin jalqaba irratti argannu artistii keenya beekamaa jaallatama Andu'aalam Goosaati. Andu'aalam Goosaan gaa dhiyeenya kana booda baay'ee beekamtii guddaa mucaa argachaa dhufedha. Sagalee ajaa'ibaa qabudha. Bara 2021tti gaa sirba ajaa'ibaa kan inni baase darbee laallaan jedhu saba Oromoo bukkeetti qofatu hin ta'in gaa saba biraa bukkeetti illee akka ajaa'ibaatti dhaggeeffatameera. Sirba kana gaa walaloo isaa Siisaa Asaffaa yoo hojjetu yeedaloo isaa immoo gaa Andu'aalam Goosaa hojjete gara maasteringiitiin moga dhiyeenya kana booda sirbootan afaan Oromoo keessatti baay'inaan kan argaa jirru Abagaas hojjetee akkuma beektan Abagaas gaa albamii Hachaaluu guutummaa guutti maasteringi isaa Abagaas hojjete kalaringi isaa gaa viidiyoota hedduu viidiyoota afaan Oromoo hedduu keessatti kan beektanii Abdusalaam Idris hojjete gara editingiitiif daayirektarii immoo amansiisaa Ifaat hojjete jechuudha. Gara sirbicha keessa yeroo deemnee ilaallu immoo amansiisaan haala gaariitti daayirektii godhee garuu sirbootan kana keessatti namatti hin tolu jennee wanta ni ilaaluu dandeenyu keessa wanta gara shubbistootaa jiru kana afaan guunnee wanta gaariidha jennee dubbisuu hin dandeenyu. Daayirekterichi gaa viidiyochi mana tokko keessatti waraabamee akka inni dhumu haala addaatiin dhufuu yaadee natti fakkaata. Osoo akka kootii shubbistootni kun haala gaariitiin iddoo biraatti waraabamuu qabu jedhee yaadan ture. Yaada keessan isin immoo koomentii gubbaarra naa kaasiin jedha. Ayyee gara viidiyoo sattaanutti yeroo dabarmoo viidiyoota gurguddaa bara 2021 keessa artistootaan gurguddaa Oromootiin gadhiisaman keessa isa lamaffaarratti kan agarru mata duree wal agarraa jedhuun Galaanaa Gaaromsaa sirbanni nuun ga'e ilaalla. Ayyee sirbii wal agarraa jedhu kun gaa yeedaloo fi walaloonsaa guutummaa guutuutti kan Galaanaa Gaaromsaati. Miksingii isaa immoo gaa Daawit Taaddasaatu hojjete. Ammas gaa maasteringii isaa irratti immoo Abagaas argama. Artistoonni afaan Oromoo ciccimoo jedhan gaa beekumsa ni qabu dandeettii ni qabu ilaalanii gara Abagaas fiigaa wanta jiran natti fakkaata. Nunillee afaan Oromoo keessatti nama cimaa akkasii baafachuu qabna jedhee yaada. Sirba kana immoo gaa kan edit godhes daayirekti kan godhes haala ajaa'ibaatiin kan daayirekti godhes amansiisaadha. Viidiyoota hedduu baay'ee keessatti amansiisaa arganna. Amansiisaa nama cimaa daayirektarii sirbanni hojjetee daayirekti godhe keessaa sirban nama jibbisiisu takka illee hin argattanii haala gaariitiin haala nama boonsuun kan inni hojjetu jechaadha. Daayirekti kan godhame amansiisaadhaan edit kan godhes isuma amansiisaadha. Haala ajaa'ibaatiin edit godhe namatti tola baay'ee. Ammas viidiyoo kanarratti Abdusalaam gara kalaringiitiin arganna. Abdusalaam gaa ammas viidiyoota afaan Oromoo keessatti kalaringiidhaan nama baay'ee dalagaa guddaa nama hojjetaa jirudha. Gadaa fi dhugaadha kallachi keenya. Gara viidiyoo kanaa yoo deemnu gaa 4K'dhaan waraabamee haala ajaa'ibaatiin daayirekti kan godhame lookeeshiniin isaallee wanciitti kan inni waraabamee haala ajaa'ibaatiin lookeeshiniin isaa kan filatamellee viidiyoo hedduu namatti tolu. Seenaa viidiyoo afaan Oromoo keessatti illee tarkaanfii tokko fuuldura deemsisee jennee afaan guunnee wanta haasa'uu dandeenyudha. Maltuna dorka eessatti kufee namni dhugaaf buune galgalaan toluu namni sobaaf duune. Viidiyoo kanaaf illee shubbistoota ajaa'ibaati kan filatamee dhufanii shubbistoota akkanaa sirba kan itti qaxafarii qofarratti kan argachuu dandeessan. Akkuma beeknu gaa bara 2021 seenaa ajaa'ibaati afaan Oromoo keessatti sirbootan weelluu ajaa'ibaati kan dhaggeeffanne.
Ayee viidiyoo sattaan nuti yeroo dabarru bara 2020 takka keessa viidiyoota artistii jajjabduu Oromootiin gad lakkisaman keessa viidiyoota hedduu nama bohaarsan nama bashannansiisan jedhee yaadee qabadhee dhufe keessa ammoo sadaffaratti kan argannu weelluu mata duree sadii obsaa jedhuun Yosan Getahun kan bukkee ga'ee jira. YouTube gubbaarratti view miliyoona hedduu argachuu kan danda'edha. Ayee viidiyoo kana kan edit godhee nu bukkeedhaan ga'ee Ashannaa fi Mulgeetaa jedhama. Daayireektarii isaa akkuma beektan daayireektoota cimaa Oromoon qaban keessaa amansiisaa taane Leencoo viidiyoon daayireektii godhu Leencoon viidiyoo ajaa'ibaati. Miksingii isaallee Teedii Mogastu godhee Teedii Mogas kanallee ani hin beeku garuu miksingii isaa ajaa'ibaatiin kan miksii godhamee namatti tola baay'ee. Laayiriksii isaa yookaan walaloo isaa kan xaafe Yosan Getahunidha. Gara Vision Entertainmentiin kan bukkee ga'uu danda'e agasaa kanarra gara miliyoona 4.8 oliin ilaalamee jira YouTube gubbaarratti illee. Ayeegaa ittaansanii immoo viidiyoota afaan Oromoo bara 2020 takka keessa artiistootan jajjaboo Oromootiin gurra keenya bukkee ga'an keessa mata duree sagalii jedhuun Leencoo Gammachuu sirba ajaa'ibaa nu bukkeedhaan ga'ee ture. Leencoon kanaan duras viidiyoota hedduu nama bohaarsan nama bashannansiisan illee dhaggeeffatama guddaa argatee ture. Viidiyoo kana gara editingiitiin Ashannaa fi Mulgeetaatu edit godhe jechuudha. Walaloo isaa kan barreesse Leencoodhaaf Jaalalaa nama jedhamudha. Yeroo ala gara viidiyoo isaa deemnu kontentiin viidiyichaa Ilubaaboor kan sirbamee Ilubaaboor keessa bakka ajaa'ibaa nutti agarsiisu yaada Leencoon sirba kana keessatti. Sirbi kun gara waraabbiittiinis gara editing gara hundaatiin ala ajaa'ibaa innillee sagalee isaa ajaa'ibaatiin fayyadamee nu bohaarsu nu bashannansiisu ergaa ajaa'ibaatiin dabarsiisuus yaadee jira. Ayeegaa ijoollee viidiyoota har'a isin bohaarsu isin bashannansiisu isin barsiisu jedhee kan isin qabadhee dhiyaadhee kana fakkaatu turanii warri chaanalii kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isin jedha. Malaya kormako mal magana tanta Abba jannekana afanu makenya katabne bisna